Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaa kanatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka akkasaatii bakka jirtaniitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenyaadhaan akkasumas immoo addunyaa guutummaatti afaan uumama isaadhaan kan galateeffamu qulqulluun maqaan isaa nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenya hunduma isaaniidhaaf akka kennaa isaaniitti gadannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenyaa qo'annaa kitaaba qulqulluu boqonnaa sadaffaa eegallee akka jirru ni beekama. Boqonnaa kanaan barachaa kan jirru kitaabolee kakuu moofaadha. Kitaabolee kakuu moofaa kutaa afuritti qoodne akka jalqabne ni yaadattu. Kutaa afuritti qoodne jalqabuudhaan kutaa jalqabaa, kutaa seeraa, kutaa lammaffaa, kutaa seenaa kan jedhu kitaabolee 5 fi kitaabolee 17 walitti kitaabolee 22 baranne. Kutaa sadaffaa kutaa faarfannaadhaaf ogummaa kan jedhu kitaabolee 8 barannaa jechuudhaan eegalle kitaaba Iyyoobii fi kitaaba faarfannaa baranne akka dhaabbanne ni yaadatama. Guyyaa har'aas immoo akka fedhaa fayyaa Waaqayyootti asumarraa itti fuudhaan kutaa 16ffaadhaan jechuudha. Kitaaba fakkeenyaadhaa fi kitaaba akeekkachiisaa kan barannudha kan ta'u jechuudha. Waaqayyo Abbaan keenyaa akkuma yeroowwan darbanii har'as nu gidduutti argamuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan gara kitaabolee fakkeenyaadhaaf akeekkachiisaatti seenuu keenyaan dura kitaaboleen kun eenyuun barreeffaman kan jedhu kitaabolee kanattaan dhufan 5 kan barreesse barreessaa tokkodha. Ogeessicha Salamoonidha. Kanaaf mee kitaabolee ogeessicha Salamoon kanneen jedhaman haa ilaallu. Dursinee maal jenneerraa kitaabolee faarfannaadhaaf ogummaa kitaaba 8 tarreessineerra. Kitaaba Iyyoob, kitaaba faarfannaa, kana booda kitaaba fakkeenyaa, kitaaba akeekkachiisaa yookiin ajajaa kan jenne. Kan biraan 5ffaan immoo kitaaba ogummaa, 6ffaan kitaaba lallabaa, 7ffaan weedduu Salamoon, 8ffaan immoo kitaaba Siraak jenneerra mitire. Isaan kana keessaa egaa kitaabolee 5 kitaabolee Salamoon jedhamu. Kitaabolee Solomoon 5 kunoo asitti tarreeffamaniiru warreen viidiyoodhaan barachaa jirtaniidhaaf. Kan jalqabaa kitaaba fakkeenyaati. Kan lammaffaa kitaaba akeekkachiisaa yookiin immoo ajaja kan jenne. Kan sadaffaa immoo kitaaba ogummaa. Kan afuraffaa kitaaba lallabaa. Kan shanaffaa immoo kitaaba weeddutaa kan jedhu. Isaan kun 5 kitaabilee ogeessicha Solomoon jedhamuudhaan beekamu. Kanaafuu kanatti aansuudhaan kan barannu isaan kanadha jechuudha. Asitti kitaabolee isaa jennee tokko lama inni tarreessine malee barachaa kan jirru kitaaba ogummaa faarfannaa waan ta'eedhaaf dursinee kitaaba ogummaa faarfannaa keessaa kitaaba 2 baranneerra mitire. Kitaaba Iyyoobiidhaaf kitaaba faarfannaa baranneerra. Kanaaf sadaffaa kan ta'u kitaaba fakkeenyaadha. Kanaaf 3 jennee kitaaba fakkeenyaa jennee eegallaa jechuudha. Fakkeenya jechuun waan tokko sirriitti ibsuudhaa fi akkasumas immoo wanticha akka hin irraanfatamneedhaaf kan kennamudha. Wanti tokko sirriitti akka ibsamuudhaaf jechuun ingidii namni waan tokko sirriitti kan isaaf ifuu wanta inni beekuun fakkeeffamee yoo itti himamedha. Fakkeenyaaf yoo ilaalle qotee bultoota namoonni qotee bultoonni jechuudha. Sanyii facaasu mitire waa'ee sanyii waa'ee yeroo sanyii facaasuu sanyiin akkamitti akka inni biqilu lafa kamirra akka bu'u kana sirriitti beeku. Inni amma wangeela isaaniitti lallabuurra sanyii sanaan qabanii gaafatti himan sirriitti isaanii gala salphaadhumatti. Dabalataan immoo wanta kanatti asuma irraanfatan maaliidhaaf wanta hojjetan waan ta'eef jechuudha. Kun hundumaaf akkasiidha. Wanta namni beekuun sanaan fakkeessanitti himuun wantichi barsuun sirriitti akka ifa ta'uudhaaf dabalataanis immoo akka inni hin irraanfatamneedhaaf kan gargaarudha. Fakkeenyaan dubbachuutti baay'eetti fakkeenya kan barreesse Solomoonidha. Kakuu alatti garuu
barumsa gooftaa keenyaa yoo ilaalle baay'ee isaa fakkeenyaan kan dubbatamedha. Fakkeenya sanaan gaafa barannu barumsichi tokko sirriitti fanuu ta'a. Lammaffaa immoo sammuu namaa keessaa hin badu jechuudha. Egaan kitaabni fakkeenyaa kuni akkuma kitaaba Iyyoobiif kitaaba faarfannaa kana bifa walaloodhaan kan barreeffamedha. Bifa walaloodhaan walumaa galatti kitaaba faarfannaadhaaf kitaaba ogummaa kan jennu kana 8 isaanii bifa walaloodhaan kan barreeffamanidha. Beektonni kitaaba afaan Ibraayisxii immoo akka jedhanitti kitaaboleen kun mana ni rukkutu barreeffamni walaloon isaanii mana ni rukkutudha. Engidihi afaan Amaariffaadhaanis Gi'iiziidhaanis afaan Oromoodhaanis kun mana hin rukkutan kallattiidhaan Hibiruurraa afaan Ibraayisxiirraa waan hiikamaniidhaaf mana rukkutan jechuun yaa walaloon beektumti dhumni isaa wal fakkaataa jechuudha mana rukkutaa dhaban akkasii. Afaan biyya keenyaadhaan kun hin jiru Ingiliffaanis hin jiru garuu afaan jalqaba barreeffameen afaan Ibraayisxiidhaan mana rukkutaa kitaabni faarfannaa mataan isaa faarsaan daawwit jechuudha. Inni mataan isaa mana akka rukkututti abboo warreen beektonni ni dubbatu jechuudha. Kanaafuu guutummaan isaanii kitaaboleen 8 kitaaba faarfannaadhaaf ogummaa kan jenne bifa walaloodhaan kan barreeffamanidha. Egaan kitaabichi kun eenyuun barreeffame gaafa jennu Solomooniin barreeffame ogeessicha Solomooniin bara mootummaa isaa keessa naannoo bara 950tti Yerusaalemitti barreeffameera. Solomoon jechuun immoo ofuma isaatii jaallachiisaa jechuudha. Egaan fakkeenyonni as keessa jiran kun walaloodhaan dhiyaatan mitiire tokkoon isaanii mataa isaanii kan danda'anidha. Fakkeenyonni yookiin walaloowwan sun tokkoon isaanii mataa isaaniidhaan mataa isaanii danda'anii kan dhaabbatanidha malee akka kitaabolee seenaa sana wal qabatoo miti. Fakkeenyaaf barachaa kan ture kitaaba Saamu'eel, kitaaba Moototaa, kitaaba seenaa baraa kan jenne boodas Nehimiyaa fa'aa Izraa fa'aa kan ilaallatuun wal qabatoodha. Boqonnaa tokko gaafa jennu saboonni Israa'el kana godhanii mootiin abaluu kana godhan jechuun wanta sana gadi deebisee amma xumuraatti tarreessa. Kitaabni kun garuu akkas miti. Walaloon tokko ishee hiikkaa biraa qabdi. Mataa ishee dandeessee qofaatti dhaabbatti. Walaloon itti aantus mataa ishee dandeessee wanta biraati malee jarri tokko miti. Waliin argan jechuudha. Inni lakkoofsa 5 kana jedhaan lakkoofsa 7 akkamitti kan ta'e jechuun hin danda'amu jechuudha. Mataa isaaniitti of danda'anii wanta jiraniidhaaf hiikkaan isaanii akkuma kanatti tokko isaaniidhaaf hiikkaatu jiraata malee wal qabatanii akka kitaaba seenaa kan deeman miti. Kitaaba kana keessatti ogeessi Solomoon dhuguma namni waaqayyoodhaan sodaatu akkamitti jiraachuu akka qabudha kan inni sirriitti ibsu. Waaqayyoon kan jalqaba gaafa eegalu ogummaan jalqabaa waaqayyoodhaan sodaachuudha. Namni ogummaa jalqabaa kana qabaate waaqayyoon kan sodaate jechuudha. Akkamitti jiraachuu qaba jechuudhaan immoo kana tarreessaa jechuudha gad deebisee. Dursee ogeessichi Solomoon akkuma aangoo abbaa isaa Daawit qabateedhaan waaqayyoodhaan waan guddaa tokko kadhateera. Ogummaa kadhate ogummaa ogeessa taasise jechuudhaan kadhate. Innaa waaqayyos ogummaa addaa isaaf laate kana booda fakkeenyota 3,000 ol dubbateera. Kitaabni qulqulluun naannoo fakkeenyota 3,000 jechuudhaan dubbata. Tokkoffaa Moototaa boqonnaa 4 lakkoofsa 29 hanga 34 meetira 34ffaatti gaafa dubbisnu ni dubbata kana. Tokkoffaa Moototaa boqonnaa 3 lakkoofsa 10ffaatti immoo akka inni ogeessa taasise ni dubbata jechuudha. Waaqayyo Solomoon akka inni ogeessa taasise isa booda immoo ogummaa kanaan Solomoon fakkeenyota 3,000 kan dubbate. Ba'uunet fakkeenya tokko dubbachuu jechuun baay'ee cimaadha. Fakkeenya 3,000 dubbate garuu ogeessa Solomoon inni baay'ee nama dinqisiisa. Fakkeenyonni isaanii kun egaa baay'een isaanii kitaaba fakkeenyaa kana keessatti eeramaniitu jiru. Kitaaba kana keessatti kan eerame dabalataanis ogummaan namoota biroollee ni jira fakkeenyaaf kan akka kan ogeessotaa kan jedhu ogummaa ogeessotaa kan jedhu kitaaba kana kitaaba fakkeenyaa boqonnaa 22 lakkoofsa 17 gaafa dubbisnu ni arganna. Haa ta'u malee baay'een isaa garuu ogummaan fakkeenyonni kan Solomoonidha. Qabiyyeen kitaaba kanaa faayidaa ogummaa dhalachuu ilma waaqayyoo waa'ee dubroo haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam gorsaa dheekkamsaa fi sodaa waaqayyoo kan ibsudha. Kitaabni kun boqonnaawwan 24 kan inni qabu bakka sadiitti qoonnee ni ilaalla. Yaa'u kitaabicha bal'inaa yoo dubbisne gorsa guddaa argannu. Tokkoomma 9 kan jedhu dargaggootaaf gorsa inni kennudha. Ejji cubbuu dhibooftuudhaa fi gowwaan raawwatu ta'uu isaa ni dubbata. Fakkeenya waa'ee ogummaadhaaf dubbatamellee ni qaba jechuudha. Boqonnaa 10 kaasnee amma 22tti kan jiru immoo laphee ofii qulqulleeffachuu, kabaja ofii eeggachuu, amala sirreeffachuu, iyya waaqayyoodhaan jiraachuu, gorsa fuurawaa akkana kan of keessaa qaba. Gorsa bakka of keessaa qaba. 23 hanga xumuraatti immoo karaa lallaba salphaadhaan ogummaa barachuu, seeraa fi akkasumas barumsa ogummaa
qabatee ni jiraachuudha. Salphaadhumatti kitaabni fakkeenya haala kanaatiin qo'atamuu ni danda'a jechuudha. Kitaabni afuraffaa guyyaa irraa akka xumuraatti kan ilaallu kitaaba akeekkachiisaa yookiin kitaaba ajajaa kan jennuudha. Kitaabni kun afaan Giiziidhaan Teegisaas kan jennudha. Afaan kitaaba Matsaafi Teegsaas kan jedhu kitaaba qulqulluu keenya kan jirudha. Kallattiidhaan gaafa ta'u ajaja gorsa akeekkachiisa jechuudha. Innaa kitaabni kun gorsaaf akeekkachiisa Solomoon qabatee kan jirudha. Solomoon bara inni jiraate engidihi hundi keenya hin beekna. Dhaloota Kiristoosiin dura naannoo hanga bara 940 keessadha kan inni jiraate. Sanaa ol ta'e kan inni jiraate. Isaa booda inni boqate. Ilmi isaa Roobi'aam boodas immoo saboonni bakka lamatti qoodamanii waggaan dheeraan lakkaawame. Naannoo waggoota 200dhaa booda Solomoonii booda naannoo waggaa 200 booda kitaabni kun walitti qabame jechuudha. Ijoollee namoota Hisqiyaas jechuun mooticha Yihuudaadha. Yaa Israa'eliif Yihuudaa jedhama waan ta'eedhaaf mootii Yihuudaa namoota mana isaa keessa hojjetanidhaan naannoo bara 700tti kitaaba barreeffamedha. Kitaabni kam? Kitaabni akeekkachiisaa kun jechuudha. Boqonnaa 7 qaba. Afaan Oromootiin akkasumas kan 66 kitaaba irratti tarii yoo ilaaltaniidhaaf isaan kun itti dabaluudhaan amma 31tti kitaaba fakkeenyaachuudhaan kaa'eera. Bergit boqonnaawwan isaanii waliin fakkaatanii bakka tokko tokkotti wal fakkaatu itti dabaluudhaan kaa'eera. Kan mana kiristaanaa keenyaa garuu qofaatti kitaaba akeekkachiisaachuudhaan kan Solomoon qofaatti adda baasee barreeffamni isaa illee tokko miti waan ta'eedhaaf. Dursee kan jiru kitaabni fakkeenyaa Solomooniin kan barreeffame. Inni kun kitaabni akeekkachiisaa kun garuu dubbiin gorsi akeekkachiisni kan Solomoon ta'e garuu kan barreeffame Solomoonii booda naannoo 200dhaa booda bara 700 keessa namoota mooticha Hisqiyaasiin kan barreeffamedha. Innaa kanaaf haala kanaatiin hubachuu qabna jechuudha. Qabiyyeen isaa gorsoota hafuurawoo kan qabudha. Sodaa Waaqayyoodhaa fi fakkiinota mootii Solomoon of keessatti qabatee kan jirudha jechuudha. Kanaafuu salphaadhumatti kitaabni akeekkachiisaa haala kanaatiin boqonnaawwan 7 dubbisuun ni danda'ama, qo'achuun ni danda'ama jechuudha. Kan itti aanu kitaabni 5ffaan kitaaba ogummaadha. Isa kana kutaa itti aanuun qabannee kan dhiyaannu kan ta'u har'aaf asumatti nu haa ga'u. Abbaa sagalee kanaa kan ta'e Waaqayyo Abbaa keenyaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Nutis immoo kan dhageenyeen namatti hin jiraatu taasisu. Kutaa itti aanuun hanga deebinutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.